harka fuuni akkam jirtu kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota bioloojii kutaa 11ffaa unit 2 ilaalla. Unit 2 is about animals. Yeroo baay'ee animal yoo jedhamu wanti sammuu keenyatti dhufu bineeldota gugurdootaan fakkeenyaaf arba, leenca, qeerransa fi beeylada manaa keessaa illee wanta akka sa'a, re'ee waan gugurdaa kanneen jechuudha kan beeknu baay'inaan kan nutti mul'atu jechuudha. Garuu animal wanti jedhamu kingdom animalia jalatti organizmoota jiran hunda of jalatti qabata. Kunis eenyu fa'a? Fakkeenyaaf allaattiiwwan animaaliidha, gosoota qurxummiiwwanii, amphibiyaanota, reptiloota fi insects raamuuwwan garaagaraa jechuudha. Raamuu fakkeenyaaf akka awwaannisaa, kanniisa, tiisisa, mixii kun hundi isaaniitu maalidha jechuudha? Animaaliidha jechuudha. Bineeldota jechuudha. Bineeldota wanti jennuun waa hedduuf jalatti qabata. So boqonnaan kuni bal'aa waan ta'eef addaan qoqqoonneeti kan laallu. Kuni viidiyoo paartii jalqabaati. Paartii jalqabaa kana keessatti mata dureewwan gugurdaa 3 cover goona. Kan jalqabaa characteristics bineeldota ilaalla. Characteristics of animals. Itti aansinee qoqqoodamiinsa isaanii vertebrateotaa fi invertebrateota jennee bakka lama qoonnee ilaalla. Sadaffaa irratti reproductionidha. Wal hormaata isaaniiti kan laallu. Wal hormaata gosa lama jira. Asexually fi sexuallyidha. Sexually jalatti bineeldota 3 cover goone jechuudha. Wal hormaata isaanii. Tokkoffaan insectidha. Raamuuwwan jechuudha. Frog, raacha fi crocodile, naacha. Kanneen 3 ilaalla. Kallattiimaan gara mata duree jalqabaatti haa tarru. So characteristics of animals. Amala bineeldotaa jechuudha. Amala bineeldotaa. Common characteristics ka jennuuntu jira. Common characteristics kana jechuun amala hundi isaaniitu bineeldonni hunduu qaban jechuudha. Arbarraa kaasee hanga mixiitti bineeldonni jiran amala isaan qaban jechuudha. Common ka ta'e hundaafuu wal fakkaataa ta'e. Jalqaba irratti maalidha? Animals are eukaryotic. Bineeldonni hundi isaaniitu eukaryoticidha. Kana jechuun seeliin isaan irraa ijaaraman eukaryotic seeliidha jechuudha. Eukaryotikiin faallaa maaliiti? Faallaa prokaryotikiiti. Prokaryotic. Kanaaf garaagarummaa isaanii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Bioloojii keessatti jecha eukaryotikii fi prokaryotic jedhu irra deddeebitanii dhagahuu dandeettu ta'a. Hiikkaan isaa maalidha? Eukaryotikidha. Seeliin tokko eukaryotik yoo jennu maalidha? Akkasuma prokaryotik yoo jennu maalidha? Akkuma beekamu seeliin maal qaba? Cell membrane ni qaba seeliin tokko. Achiin keessatti seelii san keessa orgaaneelota garagaraatu jira. Saayitopilazmii seelii san keessatti orgaaneelii gosa hedduutu jira jechuudha. Orgaaneelota kana keessa double membrane bound organelle jedhamtu jira. Double membrane bound organelles. Double membrane bound organelles jechuun orgaaneelota membrane lama qaban jechuudha. Fakkeenyaaf akka nucleusii, endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex, ribosome kunniin double membrane bound organelle jennaan. Seeliin tokko double membrane bound orgaanelota kana ni qaba taanaan eukaryotikidha. Double membrane bound orgaanelota kana hin qabu taanaan prokaryotikidha. Garaagarummaan jidduu isaanii jiru kana. So animals are eukaryotic yoo jennu seelota gosa akkasiitirraa ijaaraman jechuudha. Bineeldonni akkasuma multicellular'idha. Seelii hedduurraa ijaaramu. Bineeldota keessaa akka seelii tokkorraa ijaaramu hin jiru jechuudha. Seelii takkittii qofaan kan ijaaramu hin jiru. Seelii hedduu qabu jechuudha. Multicellular'idha. Kan biraa immoo heterotrophiidha. Soorata mataa isaanii qopheessuu hin danda'an. Enerjii aduurraa dhufutti fayyadamanii soorata mataa isaanii qopheessuu hin danda'an. Kanaaf maxxantootaa jechuudha heterotrophiidha. Heterotrophiin faallaa maaliiti? Autotrophiiti. Faallaa autotrophiiti. Kabraa amalli hunda isaanii wal fakkeessu they reproduce wal hormaata ni geggeessu hundi isaaniitu move ni socho'u
respiration ni gaggeessu. Respiration gaggeessu jechuun nutrientii tokko fudhatanii yookaan immoo chemical substance tokko fudhatanii gubuudhaan energy irraa argachuu jechuudha. Respiration jedhama. Hundi isaaniitu respiration ni gaggeessu. Dirqama energy argatuu qaban waan ta'eef jiraachuudhaaf. Excrete jechuun excretion ni gaggeessu. Kana jechuun xuraawaa qaama isaaniitii irraa ni dhabamsiisuu jechuudha. Egaa respiration kan jiraatu ta'e excretion illee hin jiraata. Grow ni guddatu. Guddina ni mul'isu jechuudha. Yeroo dhalatan irraa kaasee hanga xumuraatti. Protect themselves. Of ittisuudhaaf, balaa irraa of ittisuudhaaf ni tattaafatu jechuudha hundi isaaniitu. Are sensitive to stimuli. Stimulusiidhaaf response ni kennu, deebii ni kennu jechuudha. Stimulus jechuun fakkeenyaaf ifa yoo fudhanne, ifa guyyaa yoo fudhanne bineeldota guyyaadhaan hin deemnetu jira. Gaafa ifti aduu bahu maal ta'u ni galu jechuudha. Gara mana isaaniitti galu. Stimulusiidha ifti aduu isaaniif. Stimulusii saniif deebisaa kennu jechuudha. Gaafa aduun dhiitu yoo dukkanaa'u immoo maal ta'u halkan ni ba'u jechuudha. Warra halkan guyyaa deemuudhaafis akkasuma faallaadha. Kanaaf stimulusiidhaaf response ni kennu. Kun common characteristics dha. Wanti asii olii kaafne kun beeyladoota bineeldota hunda biraa ni jira. Itti aansinee they have different body symmetry. Body symmetry isaanii yoo ilaalle body symmetry garagaraa ni qabu beeyladoonni. Body symmetry garagaraa. Body symmetry jechuun fakkeenyaaf qaama isaanii san bakka wal qixa ta'e, bakka wal fakkaataa wal qixa ta'e meeqatti muramuu danda'a ka jedhu nutti hima jechuudha. Body symmetry. Fakkeenyaaf geengoo kana yoo fudhanne sarara tokkoon jidduutti yoo kan murru ta'e wanti gara mirgaatii fi gara bitaatti itti hafu lamaan isaatu wal qixa jechuudha. Akkana kana bilateral symmetry jennaan. Yookaan immoo geengoo kana osoo bakka afuritti murree paartiin afran tun bakki afran tun wal qixa jechuudha. Kanaaf symmetry ni qabu. Kun radial symmetry jedhama. Sanni ilaalla fuulduratti waan jiruuf. Body symmetry garagaraa ni qabu. Based on the presence or absence of backbone, or vertebral column. Backbone ni jira moo hin jiru ka jedhu irratti. Backbone jechuun fi vertebral column jechuun wantuma tokko. Lafee wiirtuu dugdaa jechuudha. Lafee wiirtuu dugdaa qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isaaniitti irra hundoofne bineeldota bakka meeqatti qoonna? Bakka lamatti qoonna jechuudha. Categorized into two. Eenyu vertebrates and invertebrates. Vertebratota fi invertebratota. Vertebrates warri jennuun. Vertebrates warri jedhaman. Kan jechuudha. Lafee wiirtuu dugdaa jechuun isa kana. Spinal cord of keessa qabatee ka taa'u jechuun. Asirrattis lafeen kun lafeen as biratti mul'atu kun maalidha? Vertebral column yookaan immoo backbone jedhama. Lafee wiirtuu dugdaati. So vertebrate warri jedhaman. Vertebrates have a backbone. Backbone ni qabu. Lafee wiirtuu dugdaa warra qabantu vertebrate jedhama. Are classified into homeothermic and poikilothermic animals. Warra lafee wiirtuu dugdaa qaban kana bakka lamatti qoonna. Homeothermota fi poikilothermota jenne. Classification kun irra hundaa'u temperature qaama isaanii irratti. Temperature qaama isaanii dhaabbataadha moo dhaabbataa miti ka jedhu irratti hundoofneeti jechuudha. Homeothermic ka jennuun homeothermic warri jedhaman yookaan immoo warm blooded animals ka jedhaman. Warm blooded jechuun kan dhiiga ho'aa qaban jechuudha. They have constant internal body temperature. Body temperature isaanii, temperature keessoo qaama isaanii jiru dhaabbataadha, hin jijjiiramu jechuudha. Regulate ni godhu jechuudha. Temperature qaama isaanii akka hin jijjiiramneef ni ittisu yookaan immoo regulate mechanism ittiin godhan ni qabu jechuudha. Warri homeothermic yookaan immoo warm blooded animals warri jennuun. Kun eenyufaaf jalatti qabata? Mammals. Hoosiftoota hunda. Hoosiftoonni hundi homeothermicidha. Akkasuma birds. Gosti simbiraa hundi isaaniitu homeothermicidha.
Poikilothermic animals yookaan immoo cold blooded animals ka jennuun warra akkamiiti isaan their body temperature changes with the environment. Temperature qaama isaanii environment meeqamo naannawuma isaanii wajjin jijjiiramaatiin hin deema. Yoo naannofti ka ho'u ta'e temperature qaama isaanii illee ni ho'a jechuun ni dabala. Gaafa naannofti isaanii kan qorru ta'e temperature qaama isaanii illee gadi bu'a hin qorraa jechuudha. Warra akkasiiti poikilothermic animals warri jedhaman. Kun eenyuun fa'a? Fish, qurxummiiwwan, reptiloota wanta akka jawwee fa'a, bofaa fa'a jechuudha. Fi amphibianota of jalatti qabata. Invertebrate yoo jennu immoo invertebrate jechuun isaa warra akkamiiti? Didn't have a backbone. Warri invertebrate jennuun backbone hin qaban. Lafee wiirtuu dugdaa warra hin qabnetu invertebrate jedhama. Are classified into Porifera, Platyhelminthes, Cnidaria, Arthropoda, Annelida, Echinodermata, Mollusca. Kunniin gosa maaliiti? Gosa invertebrate taate jechuudha. Invertebrate warri invertebrate jennuun kun bakka gosa torban kanatti addaan qoodamu. Gosa torban san keessa invertebrate keessa gosti tokko Arthropoda warri jennuun bakka afuritti qoodamu jechuudha. Arthropoda warri jennuun maal fa'aa of jalatti qabatu? Arthropods are classified into crustacea, spiders, insects and many legs. Kanneen of jalatti qabata. As keessaa insects, waa'ee insectii gara fuulduraatti ni ilaalla. Kanaaf insektonni maal jalatti ramadamu jechuudha? Arthropoda jalatti ramadamu. So fakkiin kun wantuma reef ammas biratti dubbanne san mul'isa. Beeladoota vertebrate yookaan immoo backbone ni qabu moo hin qaban ka jedhu hundoofni vertebratotaa fi invertebratoota jennee addaan qoonna. Vertebratoonni gosa lama jira. Warm blooded fi cold blooded ka jennuun. Warm blooded ka jennuun maamalotaa fi birds allaattiiwwani. Cold blooded warri jennuun immoo fish, reptile fi amphibianota jechuudha. Invertebrate illee isa kana gosa addaan qoodama jechuudha. Kuni sub classification isaati. Sub classification isaa keessa torban keessa Arthropoda ka jennuuntu jira. Arthropoda jalatti immoo maaltu argama? Insectitu argama jechuudha. So body symmetry laalla. Akkuma reef ibsuuf yaalle body symmetry jechuun qaamni animaalii tokko bakka meeqa walqixa ta'e meeqatti muramuu danda'a ka jedhu san waan nutti mul'isudha. Body symmetry is arrangement of body parts around central axis or plane. Central axis yookaan plane bakka itti addaan qoodan san irratti jechuudha. Haala kamiin arranged ta'ee jira qaamni isaanii ka jedhu nutti mul'isa. Animals exhibit three types of symmetry. Gosoota symmetry sadi kan jiru. Bilateral symmetry, radial symmetry and asymmetry. Bilateral ka jennuun single plane splits the body into mirror image halves. Sararri tokkichi qaama beelada sanii maal godha? Bakka walqixa ta'e lama yookaan mirror images jechuun walqixa ka ta'e akkasumas walfakkaataa ka ta'e jechuudha. Kana kennu fakkii kanarratti ilaaluun ni danda'ama. Amma tiisifni kun sarara qaama isaa jidduu taruun yoo bakka lamatti addaan qoodamu garri mirgaatii fi garri bitaa walqixa ta'uu qofa osoo hin taane walfakkaataadha jechuudha. Mirror image jechuun akkasi. Symmetry akkana kanaan bilateral symmetry jennaani. Symmetry ni lammaffaan immoo radial symmetry jedhama. Radial symmetry irratti multiple planes of symmetry pass through central axis. Sararri hedduun central axis keessa yeroo taranitti objectii san yookaan immoo lubbu qabeeyyii san bakka walqixa ta'etti qoodu jechuudha. Bakka walqixa ta'e sadiitti yookaan afuritti shanitti ta'uu danda'a. Radial symmetry jennaan akkasiitiin. Kenno amma creature kana yoo ilaalle
Central axisiin isaa bakka kana yoo jenne achirraa sararoota kanneen bakka hedduutti addaan qoodamee jira jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5 bakka 5 addaan qoodame. Paartiin 5 kun wal fakkaatoodha. Bakka wal qixatti qoodamee jechuudha. Animaaliin raadiyaal saayimeetirii akkana qaban raadiyaal saayimeetirii qaban jennaani. Inni sadaffaan immoo asaayimeetirii jennaan. Warra saayimeetirii hin qabne jechuudha. Qaama isaanii san bakka wal qixa ta'etti muruudhaaf kan rakkisu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana yoo ilaalle osoo asitti murra jennee wanti asii ol hafuu fi asii gadi hafuu waliin fakkaatu. Wal qixa illee miti jechuudha. Akkasuma akkana qajeelchineetiin irii gadi murra yoo jennes wanti gara bitaatii fi mirgaatti jiru wal qixa hin ta'u jechuudha. Akkana kanaan maal jennaani? Asaayimeetirii jennaan. Warra saayimeetirii hin qabne jechuudha. As biratti kun baayilaateraalidha. Re'ee tana bakka wal qixa ta'e lamatti gaafa isii jidduun hanga duubaatti yoo kan muramu ta'e baayilaateral saayimeetiriidha. Kun raadiyaal saayimeetirii mul'isa. Gaafii haa hojjennu. Which of the following is not a characteristics of animals? Kanneen armaan gadii keessaa amala bineeldotaa akka hin ta'in isa kamii jedha. Autotrophs. Beeladoonni autotrophota nyaata mataa ofii isaaniitii qopheeffatu jedha. Kuni sirrii miti. Characteristics isaaniitii miti. They reproduce. Wal hormaatanii gaggeessu kun sirriidha. C. Multicellular. Seelii hedduurraa ijaaramu yookaan immoo seel heddeedha. Sirriidha. Heterotrophs. Soorata mataa isaanii qopheeffachuu hin danda'an. Maxxantoota. Kunis sirriidha. Kanaafuu characteristics beeladoota akka hin ta'in maal ta'a? A ta'a jechuun. Autotrophy isa jedhu san. In body organization pattern of an animal, if the left and the right side of the body are mirror images of each other, it is called jedha. Organizationii qaama haala qaamni beelada tokko yookaan immoo bineelda tokko irra ijaarame ilaalle garri mirgaa isaatii fi kan bitaa isaa mirror image walii yoo ta'e yookaan wal fakkaataa yoo ta'e saayimeetirii akkasiisanii maal jennaanii jedha. Deebiin maal ta'a? Siidha. Bilateral symmetry ta'a. Arthropods are classified into which of the following groups? Arthropods are classified into which of the following groups? Arthropodonni bakka meeqatti addaan qoodamu? Kanneen armaan gadii keessa arthropodii jalatti kan ramadamu kamii jedhee nu gaafataa jira. As bira yoo ilaalle amphibians jedha biirratti. Amphibianiin arthropodii wanti walitti isaan fiduun jiru. Arthropodaan invertebrateedha. Amphibianiin immoo vertebrateedha. Kanaaf B irra taruu ni dandeenya jechuudha akkasitti. Annelida, platyhelminthes, echinodermata kunniin hundi isaaniitu arthropodaa jalatti warra argamanii miti. Invertebrate jalatti argamu jechuudha. Arthropodaan bakka meeqa qoodama? Bakka afuritti. Insect, spiders, crustacea, many legs isaan jalatti kan qoodamudha jechuudha. Kanaaf deebiin sirriin A ta'a. A is the correct answer. Akkuma as biratti ilaalle arthropod warri jedhaman yookaan immoo arthropodaa jalatti warri ramadan man afran kana jechuudha. Gaafii itti aanu which of the following is true about poikilothermic animals? Waa'ee poikilothermic animalii sirrii ka ta'e isa kami jedha. A, they maintain a constant body temperature. Body temperature wal fakkaataa ta'e qabu jedha. Kuni sirrii miti. Their body temperature changes with the environment. Temperature qaama isaanii temperature naannoo isaanii wajjin jijjiirama jedha. Kuni sirriidha. All poikilothermic animals have a backbone. Poikilothermic animals warri jennuun hundi isaaniitu backbone ni qabu. Lafee wiirtuu dugdaa ni qabu jedha. Kuni sirrii miti. Poikilothermic ta'anii warri lafee wiirtuu dugdaa hin qabne ni jiru. Fakkeenyaaf invertebrateota. Invertebrateonni hundi isaaniitu poikilothermicidha. Vertebrateota bira yoo dhufnu immoo vertebrate gosa lama jira. Poikilothermic fi homeothermictu jira. Kanaaf hundi poikilothermic warri ta'an hundi isaanii backbone hin qabani jechuudha.
saniif siinis sirrii miti. D examples include mammals and birds. Fakkeenyi poikilootermii hoosiftootaa fi simbirrootadha. Gosti simbirroo kammoo allaattii fi maamaaliin maalidha? Homeotermikoota jechuudha, vertebratoota. Kanaaf deebiin sirriin maal ta'a? B ta'a jechuudha. Body temperature isaanii ni jijjiirama ka jedhu san ta'a. Which of the following animals lack a backbone? Kanneen armaan gadii keessaa backbone kan hin qabne. Kana jechuun invertebratiin kamiinni jechuu as keessaa. Reptiles, mammals, arthropods, amphibians. Deebiin sirriin kam ta'a? Arthropod ta'a. C ta'a jechuudha. Arthropodiin invertebrateedha. Warri achirraa hafan kuuwwan hundi isaaniitu vertebrateedha jechuudha. Reptile, mammal, reptiloonni poikilothermicidha. Mammalonni homeothermicidha. Amphibianonni illee poikilothermicidha jechuudha. Which of the following group consists of vertebrate? Kan armaan gadii keessaa vertebrate jalatti kan ramadamu isa kamii jenna? Vertebrate jalatti kan ramadamu fish, mammals and reptiles kunni ta'a. Irra ka jiru porifera, cnidaria, arthropoda, insect, crustacea, molluscus. Kun hundi isaaniitu B haga D warri jiran invertebrate. Irra ka jiru immoo maalidha? Vertebrate ta'a jechuudha. Which animal maintain a constant internal body temperature? Kan armaan gadii keessaa homeothermic ka ta'e kamiinni jechuudha gaafiin. Amphibians, birds, fish, reptiles. Deebiin sirriin kam ta'a? B ta'a. Birds. Birds and mammals are homeothermic. Warri sanirraa hafe sadiin isaaniitu poikilothermic. So invertebrate fi vertebrate bal'inaan haa laallu. Jalqabarratti invertebrate animals ilaalla. They do not have a backbone or vertebral column. Vertebral column hin qaban. Are the most diverse group of animals in the world. Addunyaa kanarratti warri diversity qabu invertebratoota jechuudha. Vertebratoota fi invertebratoota wal bira qabnee yoo laalle diversity ka qabu yookaan gosa heddummachuudhaan kamtu caalaa? Invertebratoota. Lack a rigid internal skeletal system. Skeletal systemii qaama isaanii keessaa hin qaban yookaan lafee qaama isaanii keessaa hin qabanii jechuudha. Many of them are soft bodied. Qaamni isaanii laafaadha. Lafee waan hin qabneef jechuudha. Some have exoskeleton. Garuu gariin isaanii invertebratoonni gariin exoskeleton waan jedhamu qabu. Waan qaama isaanii alarraan uwwisu jechuudha. Kaverii jabaa ta'e saniin exoskeleton jennaan. An external skeleton which protects their soft inner body. Qaama isaanii laafaa gara keessaatiin jiru san kan uwwiseetiin hin argamu jechuudha. Kun fakkeenyaaf gosa raammoo tokko irratti ni jira jechuudha. Exoskeletoniin kun ni mul'ata. Waan calalaqu jechuudha. Jabaataa ka ta'e waan akkasiitiin exoskeleton jennaan alarratti ka argamu. Are cold blooded. Invertebratoonni cold blooded hundi isaaniitu poikilothermicidha jechuudha. Kana jechuun they do not regulate their body temperature. Body temperature isaanii regulate gochuu hin danda'an, to'achuu hin danda'an jechuudha. Hence their body temperature changes with the environment. Kanaaf jecha temperature qaama isaanii environment ima hojii jijjiiramaa jechuudha. Example kanneen jechuudha. Wanti asii gaditti maqaan isaanii dhaame kun hundi invertebratoota. Vertebrate animals ka jennuun immoo are the most advanced groups in the animal kingdom. Animal kingdomii jalatti advanced warri ta'an, warri fooyya'aa ta'an jechuudha. Warra vertebrate animalii kan. They possess a well-defined internal skeletal system. Internal skeletal system ni qabu. Sirna lafee qaama keessa jiru qabu jechuudha. Which is divided into axial skeleton and appendicular skeleton. Sirni lafee vertebratoota bakka lama qoodama. Axial skeleton fi appendicular skeleton jedhamee bakka lamatti qoodama. Waa'ee axial fi appendicular skeleton bal'ifneetiniin sirna lafee irratti human body system irratti ni ilaalla. Unit 5 keessatti na fakkaata achitti kan laallu ta'a. Axial fi appendicular skeleton jechuun wanti jidduutti argamu kun jechuudha. Warri jidduutti argaman kun axial skeleton jennaan. Kun maal fa'a of keessatti qabata? Buqqee sammuu of keessatti ni qabata. Sternum,
lafee talaphee ka jennuun jechuudha. Sternamii of keessatti ni qabata. Vertebraatota lafee cinaachaa of keessatti ni qabata. Fi spinal cord kana duubarraan spinal cord warra spinal cord of keessatti qabatu kana jechuudha. Vertebral column kanatu maal jedhama? Axial skeleton jennaan. Warroon isarratti maxxananii argaman axial skeleton irratti maxxananii argaman lafeen cinaachaa lafee kan luqqeettuu ka jennuun jechuudha. Fi lafeewwan isaan irratti maxxananii jiran hundi isaaniitu maal jedhamu? Appendicular skeleton jennaan. Kana garaagarummaa isaanii waa'ee sirna lafee unit 5 keessatti bal'inaan itti dhufna. So axial skeleton ka jennuuni skull lafee buqqee mataa jechuudha. Vertebrae lafee wiirtuu dugdaa, ribs lafee cinaachaa fi sternum ka jennuun lafee laphee keenya wal qixxee irratti argamtu tana jechuudha. Kunniin axial skeleton jalatti ramadamu. Skull protects the brain. Faayidaan skullii yookaan buqqee mataa maalidha? Sammuu eeguudha jechuudha. Sammuun keenya akka miidhamneef ittisa taasisuudha. Vertebrae protects the spinal cord. Vertebrae yookaan lafee wiirtuu dugdaa faayidaan isaa maalinni? Spinal cord keenya eeguudhaaf. Appendicular skeleton ka jennuuni consists of girdles and appendages. Girdles ka jennuuni lafee ceekuutii fi lafee luqqeettuu jechuudha. Lamaan girdles jennaan. Appendages jechuun immoo lafeewwan jara kanneen irratti maxxananii argaman jechuudha. Lafeewwan kanneen lafee harkaatii fi lafee miilaa. So they have more complex and specialized organ systems such as circulatory system, respiratory system, nervous system, excretory system. Vertebraatonni sirna organized systemiiwwan ni qabu jechuudha. Sirna hargansuu, sirna bullaa'insa nyaataa, sirna xuraawaa, sirna nervii ka jennuun waan organized ta'e kana sirna nerviiwwanii fi kan excretory, respiratory ka jennuun ni qabu jechuudha. Invertebraatonni garuu waan akkasii hin qaban. Have closed circulatory system. Circulatory systemiin isaanii closed dha. Cufaadha jechuudha. Kana jechuun dhiigni onni irraa ujummoodhaan ni baha deebi'ee ujummomaan onnetti deebi'a jechuudha. Closed circulatory system jechuun akkas. Waa'ee kanaas gaafa human body systemii bira geennu sirriitti bal'inaan ilaalla. Circulatory systemiin isaanii with ventral heart having 2 to 4 chambers heart ni qaba jechuudha. Onni of keessatti qabata. Onniin kun ventralidha. Ventral jechuun gara fuulduraatti argamu jechuudha. Qaama keenya keessatti ta'ee gara fuulduraatti irratti argama. Akkasuma kutaa 2 haga 4 qabaata jechuudha. Beelladoota garii keessatti, vertebraatota garii keessatti kutaa 2 qofa qabu hin jira, 4 ka qabu hin jira jechuudha. Median dorsal artery gara duubaatti irraan deemu jechuudha. Qaama keenya gara duubaatti irraan deemu. Dorsal artery ka jedhamu ni qabu jechuudha hundi isaaniitu. The respiratory system consists either gills or lungs. Respiratory system isaanii sirni hargansuu isaanii yookaan giiliidha yookaan immoo somba jechuudha kan nuuf jala qabatu. Gariin giilii qabu gariin immoo somba qabu jechuudha. They have a centralized nervous system with a brain and sensory organs. Centralized nervous system qabu. Brainii fi maali of jalatti qabata? Sensory orgaanota akka ijaa, gurraa fi funyaan of jalatti qabata jechuudha. Waan akkanaa qabu. Wanti amma maqaa dhayaa jirru kun hundi isaa invertebraate keessatti hin jiru. Their excretory system consists of bilaterally paired kidneys. Sirni xuraawaa isaanii ka jennuun maal qaba? Kidney lama, kalee lama qaba jechuudha. All vertebrates are chordates. Vertebraatonni hundi chordatota jechuun ni danda'ama. But not all chordates are vertebrates. Garuu immoo chordatonni hundi vertebrate miti. Kuni maaliif ta'edha? Vertebraatonni hundi chordatota. Garuu chordatonni hundi vertebraatota miti. Kun wanti ta'eef sababni isaa chordate warri jennuun animals classified in the kingdom Animalia phylum Chordata. Phylum Chordata jedhamu jalatti warri argaman chordates jedhamu.
hierarchy classification yoo ilaalle akkaataan beeladoonni ittiin qoqqoodaman jalqaba kingdomidha. Kingdomitti addaan qoodamu. Kingdom Animalia, Plante, Monera jennee kingdomitti addaan qoodne jechuudha. Kingdomitti addaan qoodne booda phylum'itti addaan qoodne. Achiin class, order, family, genus, species jedhaatiin hin deemna. Kanaaf kingdom Animalia keessaa phylum'iin tokko Chordata jedhama jechuudha. Chordata, phylum Chordata san jalatti organizimoonni jiran chordates jenneetiin waamna. Phylum Chordataan kun bakka sadii addaan qoodama. Phylum Chordataan bakka sadiitti addaan qoodama. Cephalochordates, Urochordates and vertebrates jenna. Kanaafuu vertebratiin kutaa chordataa keessa yookaan chordatii keessaa isa tokko jechuudha. Isa tokko. Saniif jecha all vertebrates are chordates wanti jennuuf vertebratonni kutaa chordatii keessaa isa tokko waan ta'aniif jechuudha. Garuu not all chordates are vertebrates. Chordatonni hundi vertebrate miti. Maaliif cephalochordatii fi urochordatonni vertebratota miti jechuudha. Saniif. Which one of the following is a common characteristics of all vertebrates? Vertebratota hunda keessatti ka argamu yookaan amala isaanii kate, amala waloo isaanii kate isa kamiin jedha. The division of body into a head, neck, trunk and tail. Qaamni isaanii body, head, neck, trunk jedhamee addaan qoodamu. Jedha kun sirrii miti. Kun maal ibsa? Insektota. Wanti ammas biratti jenne kun amala insektiiti. Their bodies are covered with an exoskeleton. Qaamni isaanii exoskeletonii qabaa jedha. Kunis sirrii miti. Exoskeletoniin ka invertebratotaati. Invertebratota keessaayyuu invertebratota tokko tokkotu qabaa jechuudha. The possession of two pairs of functional appendages appendageewwan qabu jedha. Kunis invertebrate ibsa. The presence of well-developed skull. Buqqee mataa sirriitti developed ta'e qabaachuu isaanii jedha. Kanaaf deebii sirriin D ta'a jechuudha. Which of the following is true about invertebrate animals? Waa'ee invertebrate dhugaa ka ta'e isa kamii jedha. They have a rigid internal skeleton. Invertebraton internal skeleton qabu jedha. Kun sirrii miti. They possess an axial and appendicular skeleton. Axial fi appendicular skeleton qabu jedha. Kun sirrii miti. They lack backbone and are cold-blooded. Backbone hin qabanii. Akkasuma cold-blooded dha yookaan poikilothermota jedha. Kun sirriidha. They maintain a constant internal body temperature. Body temperature isaanii constantidha jedha. Innis sirrii miti. Kanaaf deebii sirriin Sita, they lack a backbone and are cold-blooded. Which of the following animals is classified as invertebrate? Kanni armaan gadii keessaa invertebrate ka ta'e kamiin jedha. Yoo ilaalle fakkeenyaaf fish, bird, frog kun sadiin vertebratota. Kanaaf lobsteriin maalidha? Invertebrateidha jechuudha. Which invertebrates have exoskeleton to protect their soft inner body? Kanniin armaan gadii keessaa invertebratota armaan gadii keessaa exoskeletonii ka qabu kamiin ni jedha. Snails, insects, jellyfish, earthworms jedha. So I think snail jechuun cilaalluu jechuudha. Cilaalluunis exoskeletonii ni qaba. Insectiinis raammuuwwan qaban ni jiru jechuudha exoskeletonii. Kanaaf so deebiin kana if being lachuun hin ta'a. Which of the following statements correctly describes invertebrate? Kan armaan gadii keessaa invertebrate seeraan ka ibsu jecha kami? A. They have a well-defined internal skeleton. Okay. Hundi isaaniitu internal skeleton ni qabu jedha. Kun sirrii miti. They regulate their inner body temperature. Kunis sirrii miti. Many are soft-bodied or have an exoskeleton for protection. Hedduu isaanii soft-bodied yookaan immoo qaamni isaanii lallaafaadha. Gariin immoo exoskeleton ni qabu jedha. Siin sirriidha. D. All invertebrates live in water. Invertebratonni hundi isaaniitu bishaan keessa jiraatu jedha. Kuni sirrii miti. Fakkeenyaaf raammuuwwan adda addaa kanniisa tiisiisa kunniin bishaan keessa miti ka jiraatan. Deebiin sirriin siita. What is the primary role of the skull in vertebrates?
Buqqeen mataa faayidaan isaa maal inni? Protect the spinal cord. Spinal cordii protect gochuu miidhaan akka irra hin geenyeef ittisuufii jedha. Kuni hojii maaliiti? Hojii backbone'iti malee skeletii miti. Supports the rib cage. Lafee cinaachaa utubuu jedha. Kuni sirrii miti. Protects the brain. Deebiin sirriin isaa jechuun assists in locomotion. Sosochii akka goonuuf nu fayyadedha. Primary functioning isaa siidha. Protects the brain ka jedhu kana ta'a jechuudha. Itti aansanii reproduction in animals. Wal hormaata laalla. Wal hormaata bineeldotaa. Reproduction is the process by which living organisms duplicate themselves. Reproduction jechuun karaa organizimoonni ittiin bakka wal buufataa deeman jechuun. Duplicate themselves. Duplicate themselves jechuun bakka ofii offspringii biraa generationii biraa karaa isaan ittiin buusaatiin hin deemantu reproduction jedhama. There are two types of reproduction in animals. Bineeldota keessatti gosa reproductionii lamatu jira. Asexual fi sexual reproduction. Wal hormaata saalaatii fi wal hormaata saal malee ka jennuun. Garaagarummaan jidduu isaanii jiru. Asexual yoo jennu individual tokkicha qofa barbaachisa jechuudha. Organizimiin tokko adda isaatitti offspringii kennuu ni danda'a jechuudha. Asexual jechuun akkasi. Organizimii lama nu barbaachisu. Sexual reproduction yoo jennu garuu organizimii gosa isaanii lamatu nu barbaachisa jechuudha. Lamaan walitti dhufanii gaameetiin isaanii walitti makamee gaameetiin sun zaayigotii ta'ee zaayigotiin sun gara adaaltiitti jijjiiramaa jechuudha. Garaagarummaan asexualii fi sexualii jidduu jiru sani. So jalqaba irratti asexual reproduction ilaalla. Is a type of reproduction that involves single individual. Individualii tokko qofa jechuudha. Organizimii tokko qofatu hora jechuu adda isaatiitti. Partnerii isan barbaachisu. And does not require the fusion of gametes from two parents. Gameetii walitti fiduu nu barbaachisu jechuudha asexual reproduction keessatti. Organizimiin tokko adda ofiititti ilmoo dhala jechuudha. Is more common among invertebrates. Gosti wal hormaata asexual reproduction jennuun kun baay'inaan invertebrateota keessatti mul'ata. Fakkeenya yoo ilaalle budding and fragmentation ka jennuun. Gosti lamaan kun in aquatic animals. Bineeldota bishaan keessa jiraatan irratti baay'inaan mul'ata jechuudha. Parthenogenesis ka jennuun. Parthenogenesis in some insects and vertebrates. Raamuuwwan tokko tokko irratti parthenogenesis ni mul'ata. Akkasuma vertebrateota irrattis vertebrateonni parthenogenesis mul'isan tokko tokko ni jiru jechuudha. Sadiinuu ilaalla maal akka ta'e. Parthenogenesis jechuun eegiin ni jira. Killee ka jennuun jechuudha. Hanqaaquun osoo fertilized hin ta'in gara onnooti jijjiiramu jechuudha. Gara adaaltiitti offspringii ta'uu jechuudha. Sun parthenogenesis jennaan. Budding and fragmentation jechuun immoo budding jechuun isa kana. Fakkeenyaaf organizimiin kun hin jira. Organizimii kanarraa qaamni xiqqoon irraa achi baha. Achiin irraa murameetiin baha adda isaatiitti. Adda ba'ee sun guddatee organizimii san kennaa jechuudha. Kun amma budding jennaan. Irraa citeetiin organizimii haarawaa ta'uu jechuudha. Asexualidha. Organizimii tokko qofa barbaachisa jechuudha. Kana gochuudhaaf. Fragmentation jechuun immoo addaan faca'uu jechuudha. Organizimii tokkotu bakka lamatti addaan murama. Achiin qaamni isaa addaan murame lamaan sun organizimii biraa haarawaa ta'a jechuudha. Kun fragmentation jennaan. Partnerii lama nu barbaachisu jechuudha. Individualii tokko qofarraa offspringiin argame as birattis. Parthenogenesis jechuunis akkasi. Fakkeenyaaf dhalaan eega killee buuftee booda killeen eega uumame booda killeen sun fertilizationii osoo isan barbaachisin akkasumatti adaaltii ta'a jechuudha. Offspringii ta'a jechuudha. Budding ka jennuun any individual develops as an outgrowth. Organism jiru san irraa guddatee achi baha jechuudha. Or bud ka jennuun from the body of the parent organism. This bud eventually detach ta'a. Qaamni irraa achi bahee uumame sun irraa citee baha jechuudha.
and grows into fully independent organism. Achiin irraa citee gabee booda of danda'ee addatti organismii tokko ta'a jechuudha. Itti aansee fragmentation ilaalla. Fragmentation, an organism's body breaks into 2 or more pieces and each fragment grows into new complete individual. Organismii tokkotu addaan ciccitee addaan ciccite sun organismii garagaraa ta'a. Parthenogenesis jechuun immoo unfertilized eggs develop into new offspring. Killeen yookaan immoo eegin fertilized hin ta'in. Eeg yoo jennu gaameetiidha. Miti? Gaameetiin faallaa eegii maalidha? Spermiidha. Spermi ka jennuun. Jarri lamaa walitti dhufuu osoo isaan hin barbaachisin eegiin qofti addatti ilmoo yoo kan taatu ta'e fertilization osoo hin gaggeeffamin ilmoo yoo kan taatu ta'e kun parthenogenesis jedhama. Okay. A phenomenon by which a female gamete develops into new organism without fertilization is called gameetiin dhalaa osoo fertilizationii isa barbaachisin yookaan immoo spermii hojii osoo walitti hin makamin jechuun gara offspringitti kan jijjiiramu yoo ta'e maal jedhamaadha? Deebiin maal ta'a? Bidha. Parthenogenesis ta'a jechuudha. Sexual reproduction in animals. Wal hormaata saalaa ka jennuun laalla. Wal hormaata saalaa kanarratti gaameetii lama barbaachisa. Gaameetii dhalaatii fi gaameetii hormaa jechuudha. Gaameetiin dhalaa ovamiidha, kan hormaa immoo spermiidha jechuudha. Is a type of reproduction that involves 2 individual parents. Lama barbaachisa jechuudha. Organismii lama barbaachisa. Offspringii uumuudhaaf, ilmoo uumuudhaaf. And requires the fusion of gametes from 2 parents. Gameetiin parentii kanneen lamaanii walitti makamuu qaba. Zygotiin sun uumamuudhaaf. Male and the female reproductive structure produces haploid cells called gametes. Male qaamni hormaata dhalaatii fi kan kormaa gaameetota uumaa jechuudha. Gaameetonni uumaman kun haploididha. Haploid jechuun walakkaa qofa kan qaban jechuudha. Kromozoomiin isaan qaban walakkaadha. Fakkeenyaaf spermii yoo fudhanne kromozoomiin spermii keessa jiru ka abbaarraa dhufu qofa jechuudha. Ka meelii qofa. Kan kromozoomiin ovamii keessa jiru, hanqaaquu keessa jirus ka haadharraa dhufe qofa jechuudha. Sunniin lamaan saniif haploid jennaan. Kan haadhaa qofa fi kan abbaa qofa waan of keessatti qabaniif gaameetonni. Gaafa jarri lamaa walitti makamanii zygotii uuman garuu zygotiin uumamu sun maal jedhama? Diploid jedhama. Diploid jechuun kromozoomii kan female fi kan male illee bakka tokkotti walitti qabatee jechuudha. So testisiin spermii oomisha, ovariin immoo ovamii yookaan eegii oomishti jechuudha. Kan isaan oomishan sun haploididha. Haploid jechuun one sets of chromosome. Kromozoomii abbarraa dhufe qofa yookaan haadharraa dhufe qofa waan qabaniif. Diploid ka jennuun contains 2 complete sets of chromosomes, one from each parent. Diploid chromosomeonni complete set of chromosomii guutuu qabu. Kan lamaanirraa dhufe. Kormaa fi dhalaarraa illee ka dhufe qabu jechuudha. Fakkeenyaaf seelonni qaama keenyaa hundi isaaniitu somatic ka jennuun diploididha. Haadhaa fi abbarraa dhufan qaban jechuudha. Haploid jennuun garuu fakkeenyaaf seeliin spermii tokko qofa qaba jechuudha. Kromozoomii kanama sanii qofa qaba jechuudha. Ovamilleen akkasuma. So haploid cells have only one set of chromosome. Haploid cellonni kromozoomii tokko qofa qabu. Gaameetota fakkeenyi isaanii. Spermii fi ovamii of fudhanne akkasii jechuudha. So fertilization jechuun is a process by which sperm cell and ovum fuse to form a zygote. Fertilization jechuun processii spermii fi ovumiin itti walitti dhufaniini zygotii uuman jechuudha. Spermii fi ovumii walitti makaman maal kennanii? Zygotii kennan. Processiin kun fertilization jedhama. There are 2 types of fertilization. Fertilizationii gosa lamatu jira. Karaan spermii fi ovumiin itti walitti dhufaniin karaa lamatu jira jechuudha. External fi internalidha. Internal fertilization jechuun the eggs are released from ovary into the uterine tube. Internal fertilization irratti gadaamessa keessatti jechuudha. Bineeldota sanniin gadaamessa dhalaa keessatti fertilization gaggeeffama. Internal jechuun akkasi. External ka jennuun the eggs are released into aqueous environment. Hanqaaquun
bishaanitti gallakkifama sperm illee bishaanitti gallakkifama achitti wal argata jechuudha. External fertilization jennaan. Fakkeenyaaf wal hormaata raachaa yoo ilaalle external fertilizationiidhaan kan gaggeeffamudha. Zygote jechuun a single celled diploid fertilized egg. Seelii takkittiidha. Seeliin takkittiin sun diploididha. Two sets of chromosome. Chromosomii guutuu qabdi jechuudha. Chromosomii 46 qabdi zygotiin. Gaametiiwwan lamaan spermiif oovamiin garuu chromosomii 23 qofa qabu. So embryonic developmental stage. Eega fertilizationiin gaggeeffamee zygotiin uumame booda zygotiin sun hamma guddatee dhalatuudhaaf gahutti jechuudha. Sirni stagein keessa taru embryonic developmental stage jennaan. After fertilization, embryonic development in animals follows these key stages. Stage kanni keessa tare jechuudha. Osoo adaltii hin ta'in dura. Ka jalqaba cleavage dha. Zygotiin sun maal ta'a? Wal horuu jalqaba zygotiin takkittiin sun jechuudha. A series of mitotic cell division of zygote results in an 8-cell structure. Cleavage jechuun mitotic divisionidhaan waa'ee mitotic divisionii gara fuulduraatti geneticsii keessatti ni ilaalla. Mitotic divisionidhaan wal hora. Zygotiin wal horee seelii 8 ta'a jechuudha seeliin tokkicha. Cleavage jennaan stage kana. Isa kana jechuudha. Zygotiin ni jira. Zygotiin sun kun wal horee seelii 8 ta'a. 8-cell stage irra gaha. Processing sun kun cleavage. Blastula ka jennuun. Continued cell division and rearrangement forms a hollow sphere called the blastula, which is a fluid-filled cavity. Samboda 8 celling kun ammas wal hore jechuudha. Wal hore rearrangement taasisa. Structure isaanii jijjiirama. 8 cell stage kanarratti jidduun isaa qullaa miti. Bakka kana yoo gahu blastula stage irra yoo gahu garuu keessi isaa maal ta'a? Qullaa ta'a akkuma as bira muramee mul'ifame kana jechuudha. Keessi isaa qullaa ta'a. Fluid-filled cavity of keessa qabaata jechuudha. Itti aansee gastrulation ka jedhamu. Gastrulation jechuun the blastula folds inward forming the gastrula. Blastulaan kun hin dacha'a keessatti ol dacha'a jechuudha. Keessatti ol dacha'ee gastrula waan jennuun kana uuma. Gastrula has 3 germ layers. Gastrula jennuun kun layerii 3 qaba. Seelonni layerii 3 uumu jechuudha. Ectoderm, mesoderm and endoderm. Kan as bira akkuma mul'atu kana laan isa kana jechuudha. Layerii 3 qaba. Layerii gubbaa, kan jidduutii fi kan jalaa jechuudha. Orgaanonni qaama keenyaa guutuun isaanii layerii kanneen sadiin irraa kan dhufan, seelota kanneen irraa guddatan jedhu. Organogenesis ka jennuun kan xumuraati. Organogenesis cells from the germ layers differentiate into specific tissues and organs. Germ layerii kanarra seeliiwwan jiran tishuu qaama keenya keessa jiran hunda isaanii uumuu jechuudha. Fakkeenyaaf warri asirra jiran kun maashaa keenya ni uumuu, onnee ni uumuu, garaacha, mar'imaan asirraa uumama jechuudha. Kun organogenesis jedhama. Seelota kanarraa ka'ee gara orgaanota saniitti deemuu jechuudha. Orgaanota san uumuu jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Stagein embryonic stagein. Zygote cleavageidhaan 8 cell stage jira. Cleavage amma sana gaggeeffama blastulaan gara gastrula uumutti deema jechuudha. Kun oversimplified processidha. Processii gabaabsameetiin condensed ta'eet kitaaba irratti dhiyaateedha malee embryonic developmentiin waan bal'aadha. So haganuma irra tarree jechuudha. Each of the following statements correctly describe asexual reproduction. Kan yeroo mangadi keessa asexual reproduction kan seeraan ibsu isa kamii jedhu. It involves the fusion of gametes from 2 parents. Gametiin lama walitti dhufanidha jedha keessatti kun sirrii miti. Asexual reproduction irratti gametii lama hin barbaachisu. It requires the participation of male and female reproductive structure. Qaama wal hormaata kormaa fi kadhalaa barbaachisa jedha asexual reproduction idhaaf kunis sirrii miti. It involves a single individual and does not require gamete fusion. Gamete fusion in barbaachisu. Individually tokko qofa barbaachisaadha kun sirriidha. It results in the formation of zygote. Zygote uumutti. Zygote uumama jedha asexual reproduction keessatti kunis sirrii miti. Deebii sirriin siita.
What is the process by which a sperm cell and ovum fuse to form a zygote called? Processing zygote fi spermin itti walitti dhufaniin maal jedhama jedha. Deebiin maal ta'a? Fertilization. Which of the following is not an example of asexual reproduction? Fakkeenya asexual reproduction ka hin ta'in isa kamii jedha. Budding, fragmentation, parthenogenesis, internal fertilization. Deebiin sirriin D ta'a. Internal fertilization. Jarri sadiin budding, fragmentation fi parthenogenesis asexual reproduction. So D is the correct answer. Which of the following developmental process develop into germ layers? Germ layerin irraa uumamu sadarkaa kamirratti jedha. Cleavage, blastula, gastrula. Deebiin maal ta'a? Deebiin beta gastrula ta'a jechuudha. Gastrula stage irratti germ layerin sadiin ka uumaman jechuudha. Gaafiin itti aanee jiru why is sexual reproduction useful? Sexual reproduction maaliif barbaachisaa ta'e jedha. It completes in a very short period of time. Yeroo gabaabaa keessatti waan xumuramuuf jedha. Kun sirrii miti. Fakkeenyaaf bineeldota keessaa kan waggaa tokkotti dhalantu jira miti. Kanaaf short period of time keessatti kan xumuramu miti jechuudha. It results in the rapid production of many offsprings. Yeroo saffisaan offspring yookaan ilmoo uumuudhaaf beeyladoonni isaan fayyada jedha. Kunis sirrii miti. It increases genetic diversity, allowing organisms to survive in an unpredictable environment jedha. It needs less energy and leads to genetic variation in the offspring. It leads less energy jedha. Energy xiqqaa waan barbaadu fedha sexual reproduction. Energy xiqqaa hin barbaadu. Gaalli tokko fakkeenyaaf ji'a meeqa tura? Waggaa tokko miti. Waggaa tokko san keessa energy guddaa isa barbaachisa. Ilmoo san haga dhalu jechuudha. Kanaaf diileen sirrii miti. Deebiin sirriin siita genetic diversity dabaluudhaaf fayyada. Genetic diversity jechuun genetikiin ilmoo takka ka haadhaa saniin waliin fakkaatu jechuudha. Garaagarummaa uumaatiin hin deema. Akka buddingii fi fragmentation sanii miti. Saniif barbaachisaa ta'e. Genetic diversity jiraachuun immoo environmentiiwwan adda addaa keessatti akka jiraataniif isaan fayyada. Deebiin sirriin siina. What is the initial stage of embryonic development after fertilization that involves a series of cell division? Embryonic developmentiin fertilization itti aanee dhufu isa kamii jedha. Eega zygotiin uumame booda stagein itti aanee jiru maalinni jedha. Deebiin sirriin beta cleavage ta'a. During which stage of embryonic development do cells differentiate into specific tissue and organs? Seelonni gara tissue fi orgaanitti, specific tissue fi orgaanitti kan itti guddataniin stage kamirratti jedha. Maal ta'a? Organogenesisiin deebii sirrii ta'a. So I think videoon kun hin dheerate. Part 1 asumarratti xumurra. Part 2 reproduction in insect jedhu kanarraa itti fufna.